Tarsimoo diinagdee damdaneessaa hordofuun Itoophiyaa guddina diinagdee biyyattii saffisiisaa jira jedhan Yuunivarsiitii Buleehoraatti barataa digirii sadaffaa kan ta'an barsiisaa Olifan Adaana gabaasa raawwii hojii mootummaa mana maree bakka bu'oota uummataaf ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed diinagdee irratti xiyyeeffachuun turtii AMN+ waliin kan taasisan barsiisaa Olifan rifoormii diinagdee gooroo booda qonna qofarratti xiyyeeffachuurraa gara dameewwan diinagdee shaniitti ce'uun biyyattii daandii guddinaarra akka buutu taasiseera jedhaniiru. Jijjiiramni jiru kun parsantii 10 qabxii sadiin guddate ka jedhu sun service sectoriinis guddina argisiisee jira. Irra caalatti immoo manufacturing sectoriin construction manufacturing sectorii jalatti ramadama. Manufacturing illee industrial sectoriidha. Isaan kana irratti wanni mul'ate kun gara fuulduraatti biyyi kun gara fuulduraatti deemuu ishee mul'isa. Gara fuulduraatti waan gara biyya guddataniitti. Gara industrialize ta'uun yoo xiqqoo yeroo fudhate iyyuu amma fi trajectory yookaan immoo karaa qajeelarra jiraachuu argisiisa. Rifoormii diinagdee gooroo booda dameewwan diinagdee maraan carraan hojii biyya keessaa fi alatti uumamu gabaasa raawwii hojii mootummaa kan bara baajataa 2018 mana maree bakka bu'oota uummataaf ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waxabajjii 30 dhiyeessan keessatti eeruun isaanii ni yaadatama. በዚህ ዓመት በሀገር ውስጥ 4.9 ሚሊዮን ሰዎች ስራ አግኝተዋል። Bara kana biyya keessatti namoonni miiliyoonni 4.9 ta'an carraa hojii argataniiru. Bobbii hojii biyya alaatiin namoonni 600 ol ta'an carraa hojii argataniiru. Hojiiwwan kunneen kan ogummaa kan hin taanee fi wal keessa kan hojjetamanidha. Walumaa galatti sochii dinagdee carraa hojii lammiilee miiliyoona 5 uume horanneerra. Gabaasa kana irratti yaada kan kennan hayyuun saayinsii dinagdee obbo Olifan Adaane carraan hojii uumame kun bu'aa rifoormii dinagdee gooroo ta'uu fi baay'ina uummataa biyyattii waggaatti 300 fi isaa oliin dabalaa deemuuf furmaata waaraa kan fidu akka ta'e dubbataniiru. Keenya bara Sillaasee ta'uu fudhannee averejjiitti miliyoona 26 jedhama. Bara Dargii immoo miliyoona 47. Bara mootummaa isa duraanii yookaan Yaadig on average naannoo miliyoona 110. Bara ammaa kana immoo gara miliyoona 140. Projection isaa waggaatti parsantii 3 dabala. Fi isaa oliin dabala. Population pressure jiraachaadha. Population pressure duubaa dhufe kun hojii uumame carraa hojii uumame kanatti gara hojiitti galee hojjetuu qaba. Baay'inni liqaa alaa Itoophiyaa irra ture kuufama guddaa ta'uu irraa kan ka'e baroota 2017 fi 2018 akka lakkoofsa warra Girigooriyoositti Itoophiyaan biyyoota liqii ofirraa kanfaluu hin dandeenye jedhaman keessa galtee turu obbo Olifan kaasanii rifoormii diinagdee gooroo booda mootummaan liqaa sana deebisuuf jecha liqaa dhala qabu yookaan commercial loonii fudhachuu dhiisuun amma idaa biyyattii irra jiru deebisuu irratti xiyyeeffachuu fi kanaanis bu'aan jajjabeessaan galmaa jiraachuu himaniiru. Idaan guddaa ta'uu isaa miti sodaachisan. Kaffaluu danda'uudha malee. Guddina isaa yoo ilaalte amma fakkeenyaaf Jaappaan parsantii 200 fi gara 50 idaa ofirraa qabdi. Ameerikaan parsantii 120 idaa ofirraa qabdi. Kaanadaan 110 akkasuma biyyoonni baay'ee isaa gurguddaa ofirraa qabu. Itoophiyaa yoo ilaalte garuu parsantii 40-42. Kana keessa ammoo liqaan biyya alaa parsantii 28. Inni immoo parsantii 28 kanarraati gara gadi irrateera amma. 28 kun xiqqoo daataa waggaa fuulduraati. Bara kana parsantii ekspoortiin gara biiliyoona 11 ta'eera. Amma kana ekspoortii goone kompeere naa goone biyyoota baroota darbe faana gadi bu'aa otoo hin taane ol kaadhaa jedhaniiru gara fuulduraatti kun humna ittiin kaffaluu akka Itoophiyaan qabaataa jirtu. Akkuma ministeerri muummee Dr. Abiy gabaasa isaanii keessatti kaasan mootummaan liqaa baankii biyyaalessaa irraa liqeeffachaa ture dhaabuu fi dhaabbilee dhuunfaaf carraa kennuun isaa guddina investimentii fi guddina diinagdee akka waliigalaatiif faayidaa olaanaa qabaachuu hayyuun saayinsii diinagdee kun ibsaniiru. Qaala'insa jireenyaa fi gatii xiqqeessuuf namuu ga'ee isaa ba'uu qaba kan jedhan obbo Olifan carraa hojii mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaan uumaman irraa humnoonni oomishaa fayyadamuun oomishaa fi oomishtummaa isaanii dabaluu qabuun dhaamsa isaaniiti.